Nagaan Waaqayyo Abbaaf kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu isiniif haa baay'atu. Namoota iddoo adda addaatti teessanii guyyaa har'aa ayyaanota adda addaa ayyaana beekamaa biyya keenya ayyaana masqalaas ayyaaneffachaa jirtanii. Torban darbe keessaa ayyaana fulbaana tokko ayyaaneffatamaa ture. Har'a immoo Waaqayyo nu gargaaree gara ayyaana masqalaatti dhufamee jira. Ayyaanni masqalaa dhimmoota ayyaana kanaa wajjin kan wal qabatan sagalee Waaqayyo keessaatii ani ergaa sagalee namootaaf ergaa ta'a meessejii ta'a jedhee kan yaade Hafuura Qulqulluun keessa koo kan kaa'e gabaabaatti isinii qabeetan dhufee jira jechuudha. Waaqayyo gooftaan guddaa godhee eebbifamu. Egaa dhimmoota ayyaanaa wajjin kan wal qabatan namoonni yeroo garaagaraa ayyaana irratti waa'een ayyaanaa kutaalee macaafa qulqulluu keenya keessaa seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 14 gubbaa irratti kan argamu mee ni ilaalla. Dhimmoota ayyaanaa wajjin wal qabatan yeroo tokko ayyaannii fi macaafni qulqulluun yeroo inni wal maachi hin goonela argina. Iddootti macaafni qulqulluun ayyaanota kana kaa'ee gubbaadhaa kan yoo ilaallu mee 23 irraa kaasitanii ilaalleetu walii wajjiniin irratti kadhanna jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 14 irraa kaasitan dubbisa. Lakkoofsa kanarratti waggaatti si'a 3 ayyaana anaaf ayyaaneffadhu, ayyaana maxinoo ayyaaneffadhu. Ji'a Abiibitti biyya Gibxii keessaa waan baatee fi ji'icha keessas yeroo dhaabbataatti akka anis abboometti guyyaa 7 maxinoo nyaadhu. Namni tokkollee harka isaa duwwaa ana duratti hin dhiyaatin jedheetu kutaa kana keessatti waa'ee ayyaanaa gaa ayyaanota gurguddoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni dhaabe Waaqayyo yeroo inni saba Israa'elii wajjiniin dhaabe ilaalla jechuudha. Saba Israa'elii wajjiniin yeroo isaan biyya Gibxiitii ba'anii dhimmoota ayyaanaa wajjin wal qabatan namoonni yeroo garaagaraa guyyaa ayyaanaa kana yeroo isaan cinqatii adda addaatti galan rakkina adda addaatti galan ni ilaalla. Ayyaana wajjin wal qabatee ayyaanatti akkamiin ta'a, ayyaanatti maalan godha, Nabukkiitti nama of ajjeese illee argeera. Ayyaana kana maaliifan akkasitti hin baasu, akka ollaan koo baasetti maaliifan hin baasu jedhanii namoota of ajjeesan illee ani qabatamaadhaan argeera. Namoota yeroo ayyaana kana of dhiphisan, ayyaanni of dhiphistee utuu hin taane wanta Waaqayyo sii kennarraa waan qabdurraa liqii utuu hin naqin maal utuu hin naqin akka humna keetti kan ittiin ayyaaneffattu yommuu ta'u, inni kunis immoo Hafuura Qulqulluudhaan ta'uu qaba. Ayyaana Waaqayyo keessa ta'uudhaan ta'uu qaba jechuudha. Namoonni yeroo tokko ayyaana keessaa ba'u. Ayyaana keessaa ba'uun immoo dhiibbaa guddaa namatti fida. Waa'ee kanaaf mee dhimmoota waa'ee ayyaanaa kana wajjin wal qabatan ergaa gabaabaa sagalee kana keessatti argamu adda baafannaa ayyaanota adda addaaf wangeela gaafa wal maachi goonee ilaallu. Ayyaana jechi jedhu kun si'a 287 ol macaafa qulqulluu keenya keessatti barraa'ee jira. Ayyaanuma jechi jedhu jechuudha. Ayyaanni kun bakka gurguddaa lamatti qoodama. Ayyaana gaafa jennu ayyaana waggaa jedhamee waggaadhaan inni ayyaaneffatamaa, fulbaanni inni ayyaaneffatamaa, dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni ayyaaneffatamaa, cuuphaan inni ayyaaneffatamaa, namoonni yeroo adda addaatti kan biraallee itti dabalanii wantoota macaafa qulqulluu keenya jallee itti dabalanii yeroo isaan ayyaaneffatanii jira. Inni kunis warra ayyaana hedan kan jedhamu namoonni hafuura hamaadhaan geggeeffamanii ayyaana lakkaa'anii biyya lafaa kana keessaa beekumsaan hojjetan gara macaafa seera ba'uu boqonnaa 8tti deebinee gaafa laallu biyya Gibxii keessatti namoonni akkasii akka turan ni ilaalla. Guyyoota kana guyyaa tokkoon seetti ayyaanatti laatanii guyyaan tokkoon see facaasaa, dafinoo, kamisa, jimaanni kun guyyaa maalii akka ta'e warri ayyaana hedan guyyaa tokkoon seetiin waaqeffatu. Isaan kun warra hafuurota hamootaan geggeeffaman, hafuurota biyya lafaa kana seerratanii warri geggeeffamanii guyyoota ayyaanaa kana itti fayyadamanii guyyoota guyyaatti maqaatti godhanii guyyaan facaasaan akkasii, guyyaa roobiin akkasii, guyyaan kamisaa akkasii, guyyaan akkasii guyyaa kana qoqqoodanii yeroo isaan ayyaana itti kennanii warra ayyaana hedan jedhamu. Isaan kun warra ayyaana hedan kan jennu namoota keessaa warra beekumsa dhokataa biyya Gibxii keessatti baratamaa kan turee fi hafuura dangiboo garaagaraa fayyadamanii, hafuura hamaa fayyadamanii guyyoota kana adda baasanii guyyaa sanbataa, guyyaa qidaamee, guyyaa dafinoo guyyoota kana hunduma isaanii guyyaa ayyaanaa godhanii kan
maqaa laatanii fi ittiin hafuura dangima hojjetan jiru jechuudha. Digimtii kan hojjetan gara macaafa seera boqonnaa 8 keessatti arganna. Isa kana yeroo Musee garbicha Waaqayyoo bishaan dhiigatti geeddare isaanis dhaqanii warri ayyaana hedan kunis Museedhaan dorgomaa turanii. Garuu gaaf tokko Museen gaafa inni iita madaa'u biyyatti gadhiisu Waaqayyoon kadhatee gaafa inni iita madaa'u gadhiisu gaafa inni injiraan gadhiisu injiraan amma fakkeenyaaf injiraan namatti akka namu gaafa Waaqayyo Museetti fayyadamee gaafa akkas godhu jarri sun hin dadhaban. Isa Museen godhe keessaa waan baay'ee godhanii isa kana dadhaban warra ayyaana hedan kan jedhu macaafa qulqulluu sana keessaa arganna. Warri ayyaana hedan jedhaman kun immoo ayyaana waggaa sana ayyaaneffannu kana tuun taane torbaniin guyyaan hundumtuu isaaniif guyyaa maqaa mataa isaa danda'e qaba. Maqaa sanatti fayyadamuudhaan seexanoota waamanii seexanoota kanaan hojii yeroo isaan hojjetan argina jechuudha. Egaa eessa ga'anii dadhabanii iddoo ittiin Museen injiraan itti abboome. Gaafa Museen lagaa fattee waamee mandara keessa guututu isaanis fattee waaman ayyaana kan isaanii sanatti fayyadamanii fattee kana waaman hafuura hamaatti fayyadamanii. Gaafa Museen amma immoo injiraan mandara keessa gadhiisee namoota Gibxii hundumaatti injiraan gadhiisu isaan immoo injiraan waamuu dadhaban. Waaqayyo kana hin danda'u. Gaafa mootichi jara gaafatu maal jedhanii inni kun Waaqayyoon biraati. Waaqayyoon biraati waan ta'eef Waaqayyo duwwaa akkana danda'an iddoo sanatti jarri suni. Egaa bakka gurguddaa sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya ayyaana jecha jedhu kana. Inni jalqabaa ayyaanota waggaadhaan ayyaaneffataman gooftaan keenya kan dhaabe Waaqayyo kan dhaabe eenyuuf dhaabe saba Israa'eliif kan dhaabate jira. Guutummaa biyya lafaatiif kan dhaabate jira. Yeroo adda addaatti gaa kalaandarii mootummaa addunyaatiinis taa'ee kan mirkanaa'e ayyaanonni kun amantaa adda addaa biratti kan kabajaman waan ta'eef leegaalii kan ta'anidha jechuudha isaan kun. Inni kun immoo inni amma ilaallu kun warra ayyaana hedan kan jennu kun egaa warra hafuura hamaadhaan fayyadaman guyyaadhaa gara guyyaatti maqaa itti kennanii ayyaanota adda addaatti maqaa kennanii ayyaanni akkasii akkasidha ayyaanni akkasii akkasidha jedhanii maqaa guyyaan facaasaa guyyaa ayyaana akkasiidha guyyaa akkasii hojiin hojjetin jarri sun maal jedhu namoota baay'eellee joonjessaniiru. Baadiyyaa keessatti magaalaa keessattis guyyaa dafinoo hojii akkasiin hojjetin guyyaa jimaataa hojii akkasiin hojjetin guyyaa roobii lafa keen qotatin guyyaa jimaataarra sangaa keen camadin jedhanii namoota adda addaa maal godhaniiru kontirool godhanii hafuura sanaan hojii hirkaa gataniiru namoonni kana godhan. Warri kun warra hafuura hamaadhaan geggeeffaman waan ta'eef namoonni waa carraan akkasii isin quunname guyyaa akkasii hojii hojjetanii guyyaa hundumaa Waaqayyo hojiidhaaf nuu kenna guyyaa hundumaa akka hojjennuuf Waaqayyoon keenya Waaqa hojiiti. Guyyaa jaha hojii hojjete guyyaa torbaffaa hin boqote. Innis immoo guyyaa sana in eebbisee jedha. Guyyaa leegaalii ta'e guyyaa isa torbaffaa irraa kan hafe guyyaan inni Waaqayyo dhaabe guyyoonni hundumtuu guyyaa hojiiti namoota Waaqayyootiif jechuudha. Egaa warri ayyaana hedan kun namoota joonjessanii guyyaan akkasii guyyaa akkasiidha guyyaa akkasii kana hojjetin guyyaa akkasii kana nyaatin guyyaa akkasii nyaata akkasii nyaatin guyyaa akkasii karaan deemin guyyaa akkasii kana godhin jedhe yeroo isaanii namoota joonjessanii karaa irraa gatanii hafuura sana fayyadamanii yeroo isaan namoota hojii ala godhanii argina jechuudha. Warri kam warra ayyaana hedan warra jalqaba ilaalle sana jechuudha. Egaa ayyaanota adda addaaf wangeela jennee gaafa laallu ayyaanni bakka gurguddaa sadiitti qoonnee ilaalla jechuudha. Warra ayyaana hedan kanaafi inni jalqabaa ayyaana guddaan kan beekamaani ayyaanni bakka gurguddaa sadii jedhanii jedheera. Warra ayyaana hedan kan jedhaman namoota hafuura hamaadhaan geggeeffaman isaan kuni hafuura hamaatti fayyadamaniitu ayyaana kana hedu jechuudha. Hafuurri hamaan jireenya isaaniitti fayyadameetu ayyaana kana maal godhaa guyyoota ayyaana kana sheer godhata jedheera. Inni lammaffaan ayyaana isa Waaqayyo dibata hafuura qulqulluudhaan namootaaf kennuudha. Ayyaana isa kam isa Waaqayyo hafuura qulqulluudhaan namootaaf kennu. Macaafa fakkeenya boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irraa kaanee waan ilaallu qabna. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 gubbaarratti waa'ee ayyaanotaa kana waan tokko dubbata. Ayyaana isa Waaqayyo namaaf kennu hafuura qulqulluun namaaf kennu kana macaafni qulqulluun hin dubbata jechuudha. Macaafa fakkeenyaa keessatti macaafa fakkeenyaa boqonnaa 12 keessatti waan dubbatame mee walii wajjin ilaalla. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa jechuudha. Macaafa fakkeenya boqonnaa 12 lakkoofsa 2 nan dubbisa. Kutaa isa kana gubbaadha. Walii wajjin ilaalla. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 namni gaariin Waaqayyo biraa ayyaana argata warra wanta hamaa malanitti garuu Waaqayyo hin faradha. Namni gaariin Waaqayyo biraa ayyaana argata warra wanta hamaa hojjetanitti garuu Waaqayyo hin faradha. Isa namoonni qajeelonni Waaqayyoon biraa argatan ayyaanni inni kan biraan isa namoonni qajeelonni namoonni Waaqayyoon amanatan namoonni Waaqayyotti kooluu galan Waaqayyoon biraa argatanidha. Ayyaanni kun ayyaana beekamaa
isaa waaqayyo ayyaana isaatiin namoota jaallateef laatudha jechuudha. Namni gaariin waaqayyoon biraa ayyaana ni argata. Namni gaariin waaqayyoon biraa ayyaana argata. Warra wanta hamaa malanitti garuu waaqayyo hin farada. Ayyaana sana namoonni gaarummaa hojjetanii waaqayyoon biraa argatan. Ayyaanni kun ayyaana akkamiidha? Ayyaana tajaajilaa duwwaa miti. Ayyaana raajii dubbachuu duwwaa miti. Ayyaana faarfannaa duwwaa miti. Hojjetanii milkaa'uun illee waaqayyoon biraa ayyaana argachuudha. Baratanii milkaa'uun illee waaqayyoon biraa ayyaana argachuudha. Amma namoonni yeroo garaa garaatti isa kana macaafa seera ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 5 gubbaa irratti ni ilaalla. Sana amma dubbachaa jiru kana jireenyi ati jiraattu illee waaqayyoon biraa ayyaana argachuudha. Namoonni yeroo tokko tokko jireenyi isaanii obstiraakilii duwwaa yeroo inni ta'uun argina. Inni kun illee ayyaana waaqayyoon biraa kadhatanii argachuudhaan kan danda'amudha jechuudha. Egaa seera ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 5 gubbaa irratti Yaaqoobii fi Esaawun gaafa wal argan akkana jedhan. Esaawun achi ol ilaalee ijoollee Yaaqoobiin gaafa argu isaan kun immoo eenyu fa'i jennaan warra waaqayyo ayyaana isaatiin naaf kenne ijoollee kooti jedhe Yaaqoob. Haleluuyaa. Dhala godhatanii jiraachuun ayyaana argachuudha. Jireenya malee lafarra jiraattu kun mataan isaallee ayyaana argachuudha. Milkoofteedhuma jireenyatti milkaa'uun illee barattee milkaa'uun illee hojjettee milkaa'uun illee daldaltee milkaa'uun illee waaqayyoon biraa ayyaana argachuudha. Eenyuuf kennama gaa ayyaanni akkasii immoo warra gaarummaa wanta gaarii fuula waaqarraa barbaadan warra wanta gaarii hojjetan inni ayyaana argachuudha. Inni kun mataan isaallee kennaan tajaajilaallee ayyaana argachuudha. Waldaa kiristaanaa keessatti ayyaana hafuura qulqulluudhaan kennaawwan macaafa qulqulluu keessatti caafaman argachuun illee ayyaana argachuudha. Ayyaana jennee waamuu dandeenya. Ayyaanni inni kun illee ayyaanadha jechuudha. Achuma macaafa fakkeenyaa boqonnaa 18 lakkoofsa 22 gubbaa irratti immoo maal jedha? 18 lakkoofsa 22 gubbaa irra kan jiru nan dubbisa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 18 lakkoofsa 22 namni haadha manaa isaaf taatu argatu wanta gaarii ni argata. Waaqayyo biraas ayyaana ni argata. Waaqayyo biraas maal argata? Ayyaana argata. Ayyaanni inni kun immoo isa walii galuudhaan waaqayyoon kadhatanii jireenya waaqayyo keessa jiru jiraachuu, gaa'ila waaqayyo keessa jiru qabaachuu, gaa'ila waaqayyo keessa jiru qabaachuu, jireenya waaqayyo keessa jiru qabaachuu, bultii waaqayyo keessa jiru qabaachuu, hojii waaqayyo keessa jiru qabaachuu, haadha manaa jireenya gaa'ilaa waaqayyo keessa jiru qabaachuu. Namni haadha manaa isaaf taatu argatu wanta gaarii ni argata. Waaqayyoon biraas ayyaana argata. Ayyaanni jireenya gaa'ila keenyaa wajjin wal qabatee jira. Jireenyi hafuuraa keenya gaa'ila keenya wajjin wal qabatee jira. Jireenya keenya guyyaa guyyaatti waan ta'eef galannoo waaqayyoo ta'u. Ayyaana gaafa jedhamu definiin isaa isuma waggaa waggaatti masqala gumnee isuma waggaa waggaatti maskaramii dhufe jennee fulbaana tokko jennee ayyaaneffannuu duwwaa miti ayyaana gaafa jennu jechuudha. Egaa ayyaana gaafa jennu hafuura qulqulluudhaan yeroo hafuura qulqulluun Maariyaam irra bu'ee Maariyaam ayyaana argatte. Ayyaana argattee gooftaa Yesuus garaatti baatte. Ayyaanni gaafa jennu definiin isaa waan tokko duwwaa akka hin taane kana keessaa dhoksaa kana keessaa hubachuu dandeenya. Seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsuma 19 gubbaa irratti immoo wanta dubbatame tokkotu jira. Seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 19 gubbaa irratti waa'ee ayyaanaa Abrahaamiif maal akka ture ayyaanichi inni ilaalla lakkoofsuma 19 irra kan jiru boqonnaa 19 lakkoofsuma 19 irra kan jiru meenan dubbisa kutaa kana. Kunoo garbichi kee fuula kee duratti ayyaana argateera. Lubbuu koo oolchuudhaanis gaarummaa guddaa an agarsiifteetta. Garuu ani gara roga tulluutti baqadhee jalaa ba'uu waan hin dandeenyeef wanti balleessu kun karaatti na qaqqaba. Anis nan du'a. Hin yaadda'in. Waaqayyo gargaaraadha. Haleluuyaa. Iddoo kana keessatti immoo Looxii oolchuu waaqayyootu mana isaa gale. Waaqayyo gooftaan bara dhaloonni si biraa miidhaman bara namni wanti baay'een namoota baay'ee chaalenji godhu oolchuu waaqayyo mana kee galuun isaa mataan isaa ayyaana argachuudha. Loox lakkoofsa 19 boqonnaa 19 lakkoofsa 19 gubbaa irratti maal jedhee jecha kana Looxitu dubbate kunoo garbichi kee fuula kee irratti ayyaana argateera. Lubbuu koo oolchuudhaanis gaarummaa guddaa na agarsiifteetta. Garbichi kee fuula kee irratti ayyaana argateera. Ayyaana maali? Ayyaana oolu. Ameen haleluuyaa. Ayyaana baraaramu. Ayyaana rakkina bira darbu argateera. Ayyaanni kun maalidha gaa? Oolchuu waaqayyootu mana Looxitti argame. Maatii Looxii mana isaa keessatti oolchuu waaqayyootu argame. Oolchuu waaqayyoo si biratti argamuun isaa ayyaana argachuudha. Galanni waaqayyoo ta'u.
Ayyaanni inni kalluut kun isa waggaa waggaadhaan dhufee ayyaaneffatame tun taane isa oolchuu waaqayyoo mana looxiin galee looxiin gargaaree baasedha. Isa oolchuu waaqayyoo mana looxiin gargaaree looxiin dhaabee gargaaree isa ol kaasee dhaabedha. Kunoo garbichi kee waaqayyoon biraa ayyaana argateera. Baga waaqayyoon biraa ayyaana argatte. Baga waaqayyo si gargaare. Galanni waaqeffatu. Kutaa kana keessatti gaa ayyaana gaafa jennu gargaarsi waaqayyoo mataan isaallee ayyaanadha jechuudha. Ayyaana gaafa jennu dibata hafuura qulqulluu du'aadhaan tajaajiluu tajaajila hafuuraa qabaachuu qofa utuu hin taane oolchuun waaqayyoollee ayyaana argachuudha. Egaa ayyaanota waggootaaf ji'ootaan lakkaa'amu kan jennu egaa ayyaana waggootaaf ji'ootaan lakkaa'amu ayyaana gurguddaa sadii yeroo waaqayyo seera ba'uu keessatti dhaabu ayyaana maxinoo, ayyaana faasikaa akkasuma ayyaana makarii yeroo waaqayyo gooftaan saba Israa'eliif dhaabee kutaa macaafa qulqulluu keessaa hin argina jechuudha. Ayyaana makarii kan jennu ayyaana makariitti namni midhaan isaa gaafa makaratu waggaatti yeroo tokko mana qulqullummaa waaqa keessatti kan ayyaaneffatu.